Godina Booranaatti roobi marsaa lama yeroo isaatti roobuu dhabuusaan kan ka'e looniif horiin du'aa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni kun jedhanitti haalli kun mul'achuu erga jalqabee ji'a tokko ta'ee jira. Kanaanis loon kumaan lakkaa'aman horsiisee bultoota jalaa du'aniiru jedhan. Waajjirri qabeenya beeladaa ka godina Booranaas haalli kun jiraachuu himee hanga yoonaa loon Booranaa 4,000 ol du'uu mirkaneesse. Galmoo daawwittu gabaase. Ukaaroo Booruu jiraataa godina Booranaa aanaa Areerooti. Waqtii roobaa lamaaf bokkaan Booranatti roobuu dhabuurraa kan hafe bonni loon hedduu ajjeesaa jiraachuu hima. Haalli roobaa immoo dabree waqtii tokkotti bise lama waaqni roobaa sa'aatii agayyaatii fi sa'aatii bitotteessa kan bokkaa argannaa ammoo suniyyuu akka bakka hunda akka barbaadametti nama guyyaan inni darbettiin walbula bonilleen dheeratiin jira horiin Har'ayyuu sa'aatii har'aatti horiin Boorana du'aa jira. Hongeen baay'ee miidhagatti jechuudha. Godin Booranaa naannoo cufa keessuun jira. Hongeen egaa waqtii wanni haalli qilleensaa waliin fakkaata. Haalli qilleensaa baay'ee gogaadha. Lafti gammoojjiidha. Horiin baay'ee miidhamettiin huqqatee marri hin jiru. Aduun oofiri baati. Bishaan akka barbaadanitti argachuu hin danda'u. Kanaafuu horiidhaaf namni baay'ee sadarkaa jajjabar jira. Baay'ee soda guddoo qabna. Akka Ukaaroo jedhutti fakkeenyaaf Areeroo bakka inni jiraatu qofaatti loon 100 ol du'aniiru. Waan kanaafis qaamni uummataaf tumse hin jiru jedha jiraataan kun. Dr. Qaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya beeladaa kan godina Booranaati. Roobni waqtii lama kan roobuu malee hafuun isaa rakkoo kanaaf ka'umsaa jedhan. Dabalaniis haga yoonaa loon 4,000 ol ji'a tokko gidduutti bona kanaan nyaataa fi bishaan dhabuudhaan du'aniiru jedhu. Amma horiin dootii horii baay'ee keessa mul'ataa jirtu. Inni tokkoffaan aanaa taltalleeti. Aanaa taltallee horiin hagamaa lubbuun du'e jedhameetiin gabaafamaa jiru. Walumaa galatti 1,486. Itti aansee ammoo aanaa dillooti. Aanaan dillooleen akkasuma horiin 992 hanga ammaatti du'ee jira. Itti aanee aanaa mi'ooti horiin 496 akkasuma du'eetiin jira. Itti aansuudhaan ammoo aanaa Areerooti horiin 290 du'ee jira. Itti aansee ammoo aanaa Guchiiti horiin 216 du'ee jira. Itti aansee aanaa Abelool akkasuma gandoota 2-3 keessatti horiin 408 du'eetiin jira. Akka godina Booranaa tootaal ammaan kana lakkoofsi horii du'ee horii 4,164 baay'een abbaa waraanaa 1,916 irraa horiin haganaa du'ee jira jechuudha. Horii qofaa miti horiin ammaan tan kaafamaa jiru gaafa deeggarsi yoo hin jiraatiin yookaan ammoo bokkaayyoo hin roobiin kan lubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasan yoo laallu yeroo kanatti horiin 9,998 abbaa warraa 3,259 irraa. Horiin kunin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha. Dr. Qaasim dabalanii ji'aan dura eejensii qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafannee haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan. Deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana itti caalchiseera jedhu. Aablii Bankabbadee hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa godina Booranaati. Beelada yaa'u godinaatti beelada gara miliyoona 6 qabna kan hundayyuu hin dandeenyu. Keessaafillee horiiwwan loon hawwichitaan qotiyyoo fataan productive livestock jedhanii jira. Isa san parsantii 10 baraaruu fi naannoon baajata ramadee marga bakki inni jiru bittaa geggeessaa jira. San dabalataan ammoo inni ijoo asee jirtullee gurmeessinee aanaa 5 fi marga beelada buusaafii jirra. Innillee bakkunda waliin hin gahu haa ta'u garuu hanqinni baajata akkuma jiru ta'ee haga danda'ametti inni ijoowwan waan kana irra nu gargaaruu danda'an addaan baasnee aanaa 5 fi margi seenee jira. Aanaan irra gadafanis sadarkaa naannootti bittaan gaggeeffamaa jira inni yeroo gabaabaa keessatti hin dhufenne yaanna. Dr. Aminaa Abdurrahman itti gaafatamtuu eejensii qabeenya beeladaa Oromiyaati. Waajjirri isaanii waan Booranatti mudataa jiru kana quba qabaa jedhu. Bajanni kabileen mootummaa naannoo Oromiyaa murteesse nyaata beeladaa kan bituu qabu kan murtaa'ee addatti nu qaqqabsiisa amma. Bittaa mootummaatiin emerjensiidhaanis waan ta'uu piroozijarii yookiin hojimaata bittaa mootummaa sana keessa darbuu qaba. Sana qofa miti akka biyya keenyaatti waliigalatti hin beekama margi
gosa nyaata beeladaa keessaa isa kamtu ta'a beelada keessattuu hongeedha wajjiniin wal qabatee miidhamu wajjiniin isa jedhu ija ogummaatiin gosti margaallee margillee iddoon inni jiru adda bahuu qaba. Koree dhaabnee nuti itti deemaa kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Gidduu kana deebiin kenninaa jechuudha. Dooktar Aminaan bittaan margaa kun guyyoota muraasa keessatti akka goolabamu eeranii turtii torbanii keessatti horsiisa bultoota bira ni ga'a jechaan VOA'tti himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa.